nuuhii dhaame amantii isinii godhe amantiin teessan amantii nuuhiitii jecha akkana jedhe rabbiin qur'aana keessatti. ammallee isaa awhayna amantii wanni isinii karaa godhe wanni isinii amantii godhe kuni waan nuuhii dhaame takka waan akkamiiti ammallee walladhii ammallee isa awhaynaa beeksisa goone ilayka gama keetitti waan beeksisa goone amantiin karaa isinii godhame kuni waan wahyiidhaan itti godheen amantii taate malee lafaa hin dhufne. Isinii godhame amantii nuti dhaamne Ibraahimii ka dhaamne wa Muusaallee ka dhaamne maqaa ambiyootaati kunniin wa Ciisaadhaallee ka dhaamne amantii jara kanniiniiti amantiin nuti isinii amantii goonee jecha. Akka gariin namaa hubannoo sirrii hin taaneen amantiin islaamaa jaarraa nabi Muhammad eegalte jedhuu miti jecha qur'aanni keenya akki jedhu amantiin keessan amantiin rabbiin karaa isinii godhe amantii nuuhiiti jedhaa jira. Amantii Ibraahiiminuun jedhaa jira. Amantii Muusaati. Amantii Ciisaati Yesus.